daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Ashamaa argamu. Sagantaa guyyaa irraa keessatti yaadannoo guyyaa goototaa magaalaa Torontoo keessatti ebla 30 bara 2016 qophaa'ee ture kaarmaan sagantaa guyyaa goototaa kanarratti waldaa hawaasa Oromoo irraa dura taa'aa yookaan pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo obbo Abdulhamid Aamee uummataan baga nagaan dhuftanii jechuudhaan jalqabe. Akkasumas itti aansuudhaan dura taa'aa kutaa Kanaadaa jaal Gaaduu Eebbaas uummataan baga nagaan dhuftanii jedhanii booda haala guyyaa kanaa ilaalchisee haala gabaabaa godhanii itti aansuudhaan manguddoonni amantii jaal Gaaduu Eebbaa akkasumas Beebi akkasumas Ajjee Argaa wal dura duubaan kadhannaa warra jaallattoon walii galaniif egaa kanaan booda sagantaan egaa itti booda miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaarraa waaqaaf booda haala guyyaa kanaa fi haala yeroo ammaa irra jirtu isas akka armaan gaditti itti yaadu kan caala fi keessummaan guyyaa kanaa miseensi gumii sabaa jaallatanii Usmaan haala guyyaa kanaa fi akkasumas muuxannoo bakka adda addaa argattee fi waliigal haala qabsoo ilaalchisee bal'aa hawaasa achitti argaman isaanii ibsa jaalsaanii kennite kanarratti illee baay'ee gammachuudhaan keessatti shamarran baay'ee barbaada sagantaa isaa mana waliigalatti armaan gaditti daawwatu. على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنيك يتكا في بدان درجبو شمران هاون ممغدو لبوتا شيبكوتا وندي خيسانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتنا يا جماعة خيسان دبرسا ويا رانتنا ويا يادنو جالوان كبسر كوفاني ويا إلمان كينيا ورا جمان كبسرت ورا جمان اتيادنو وانتهر ويا غنا ورا جمان شفاو ربي جنة آخر في ورا كبسرت ورا جمان شفاو جنة ربي آخر في مما تدون ما له دون عقده فهو شهيد يا رسول ربي نبتدي حق إسرت تدوي إسرت تدوي وندلو جنة آخرتا ورا جنة آخرت ربي أقولو وانو نتقولو كم نيادنو إسانيتيف برد أبجو واندندنيو برد أبجو ummata ko mai ribane abate ilman khairande bin lubu isani mi'oto ka mi'oto nuttenyum dana khenne biyatenya borege ilman isaniti namota isaniti hala bi abba isaniti biye isaniti borega jiran akka yadatan okutak lafaqati yadata Galatoma Tanapun tiga aran tanawani guru dan denyu tanura jirtu an dan denyu olla naga ya da curan olla namota baye tu jegnota baye tu goto baye tu warega baye sabakenya patti ulisumma sabakenya tu kapsani yenya kanas kayadat tadi barma karakesa pada dua karakesa ijoollee baay'ee dubartii baay'ee dargaggoo baay'ee waree gabanii qabsoo kana bakkaan ga'uudhaa fi isaaniinis waaqayyo isaan yaadatu gannata isaan gashuu jenna nus immoo faana isaanii kunnee akka waan isaan kaanii guca isaan qabatan deeman kana akka dhufnoo waaqayyo gargaaru Ayyee waaqa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemoo garaa qaliilaa abbaa dhugaa jaalalaa waaqa bokkuu gurraachaa waaqa ciicoo gurraatti waaqa sadartama garbaa waaqa seenan booranaa waaqa gujii gurraachaas kan ta'e dhabe dhageessinu waan tolii waliin nu wanqaad tagatii gadi nu wanqaad gadi lamaanitti nu wanqaad bara nagaa nu godhi ayyaana kana ayyaana milkiidhaan nu godhi ayyaana ittiin gootota keenya yaadannee
gootota keenya kan dhufaniifis ittiin onnee horannu haa ta'u. Guyyaa gootota keenya dabre yaadachaadha. Gootota ilmaan Oromoodhaa har'aan kana qabsoo irratti wareegamaa jiraniifis hamilee akka ta'uu fi guyyaa kana ayyaaneffannaa galatoomaa waan dhageessisaniif sagantaa teenya akka dabaluuf galatoomna. Gaarigaa wanti keessanuu baga nagaan dhuftan maqaa hawaasaatiin dhaamsa gabaabaa tokko dabarsaa. Akkuma beektan guyyaan kun guyyaa guddaadha. Namoota qaqqaalii hedduu dhabnee qabsoo tana keessatti ammoo wanni wal yaadachiisuu barbaadu tana keessatti alarraa walii dhageenye yeroo hedduu warri qabsoo tanaaf wareegame miseensota jaarmee tokko qofaan hawaasa Oromoo keessaa namni argitee bakka adda addaatti lafa adda addaatti jaarmiyoota adda addaarraa nama hundaatu wareegame. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa nu hundaati. Nu hundinuu kabajuu qabna. Nu hundinuu guyyaa kana warra argitee wareegame kana yaadachuu qabna. Waan irra wareegame sunis yaadannee qabsoon tun akka bakka geessu wal bira dhaabbachuu qabna. Kanarratti namni waliin galle ni jira taata. Kanaafuu wanni isin yaadachiisuu barbaadu wanni argitee namni keenya hedduun irra wareegaman kun har'aan tana wanni argaa jirru biyya keenya keessatti wanni tahaa jiru kun argitee abdii guddaa nu kenna. Qabsoon namoonni hedduun itti wareegaman kun karaa qabattee karaa bilisummaatti achi nu geessaa jirti. Kanaafuu amma deemnu kana waan amma itti jirru kana daran wal bira dhaabbachuudhaan warra qabsoo jirrus jajjabeessuudhaan fuuldura deemuu qabna. Kanaafuu gabaabatti qabsoon tun akka argitee fiixee baatu mamii takkallee hin qabu ni injifannaan ja'an gama kiyya. Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu fayyaa nagaa jirtu waamicha kana kabajanii asitti nu argamu keessaniif hedduu isin galatoomfannaa. Haa ta'u malee irra guyyaa irraa kana akkuma beekamutti jaalawwan qabsoo irratti dhuman waggayyuu ka yaadan dabalee isaan qofa utuu hin ta'in kabiraa ilaama gamaa erga qabsoo eegalee ilaan gamaa toorri dhumaa yeroo hundinuu ni yaadatamanii jecha. Kanaaf guyyaa irraa kun guyyaa goototaa jennee kaafnu guyyaa nama tokko qofa miti. Guyyaa ilmaan Oromoo waa'ee Oromoo irratti qabsoo kanarratti dhuman guyyaa sana yaadachuudha jecha. Haa ta'u malee qabsoo keenya yoomiyyuu caalaa amma finiintee bakka xumura garbummaa jedhanii ijoollee nutti baasanii jiranitti nuti hawaasni haala kana jirru dhaabni jirru karaa adda addaatiin dubartii dhiira jennee wal qooduu dhiifnee qabsoo keenya bira akka ilmaan keenyatu har'a dhumuu jira. Ilmaan xixiqqoo waggaa 8 irraa hanga waggaa 70 dhumuu jira. Tigreen nama keenya filaan jirtu. Kun nu hadhoochee ilmaan keenya bira haa dhaabbannu. Waan biraa boodatti deebina. Wal komachuu, wal hamachuu, wal nyaachuu boodatti deebina. Sanaan yeroo bal'oo qabnu. Waa hundinuu bilisummaa booda akka nuu ta'uun dhiifamaa wajjin isin gaafadha. Har'a keessattuu guyyaa duraatiif dubartiin Oromoodhaa qabsoo keessatti yoomiyyuu jabdu. Dhugaatti isinii himuudhaa fi warri dirree irratti haasawanii yakkuu dhageenyus dubartiin Oromoo takkaa adda malee duba dhaamtee beektu jedhanii nu himu beektanii. Kanaafuu qabsoo dubartiin keessa hin jirre qabsoo ta'uu hin danda'u. Obboleeyyan keenya cinaa buunee isaanii wajjin qabsoo keenya tinnisuu kunuunsuu nutti jira. Har'ammoo qabsoon keenya sun obboleettii teenya adde Saamiyaa guyyaa duraatiif hooggantuu dubartii godhanii nuu fiduu isaaniitiif nuti dubartiin Oromoo hedduutti boonna. Hedduutti boonuu qabna.
kanarrattis nuti falmachuu qaba. Falmannee kana caalaa dhibbaatamtu jira. Akka ceesnu bahanii nu dhufanii akka isaaniitti kursiirra tattaanii nu dubbatan godhuudhaaf nuti dubartii Oromoo jabaannee hojjechuu qabna. Rabbi sinaa jabeessuu fayyaa ta'asaa isinitti dheeressuu yeroo dheeraa qabaaf fayyaa ta'a. Ulfaadha. Atau gak masih silakan amanti pas ni kan kejar saat sih amma garu akat tiga pertama kuta Kanada kanati bagian negara tanya curah ni asjra jalan Rora Sapa Goba misalnya sepi sawa jalan Samia Osman misalnya sepi sawa. Okay. Oh iya. Akkasumas yaddi itti gaafatamaa birkii leenjii dabballoota damee dantaalaa keessatti qondaalota ABO biyya Kanaadaa kana keessa jirtanii miseensota itti gaafatamoo dhaabaa adda addaa kan akka mirga dhala namaa Oromoo obbo Gaarommaa keessaa warri kaanis hundumti keessaniif miseensonnis deeggartoonni keenyas dhufuu keessaniif baay'ee gammachuu qabna. Guyyaa waliin yaadannoo namoota Oromoota wareegamanii yaadannee ooluudhaaf waa'ee kanarrattis mari'achuudhaaf yeroo si'anaa kana wanta deemaa jiru irrattis biyya keessaa sochii jiru alaa immoo deeggarsa kennamaa jiru kana kanan dubarratti yaadas jijjiirree akka oolluuf wanta dhuftaniif baay'ee gammannaa galatoomaa galati keessanis immoo bilisummaa haa ta'u baga nagaadhaan dhuftanii jechuun barbaada. Gaariidha. Hawaasan keenya akkuma fakkaatu jee isin hundinuu galatooma. Warri yeroo dhuftanii asitti haala kana jijjiiruun nurra jira. Namni sa'a lamaaf isatti as taa'ee jira. Dhugatti hamma dhufuuf jira. Kana bira kutuu nurra jira. Walumaa galatti isin hundinuu warri asii argamtan hajaa teessan dhiiftanii guyyaa jaalawwan lubbuu qaalii qabsoo tanaaf kan yaadachuudhaaf as jiraatan akka konyaa mul'isa abbaa gadaatiin hedduu galatoomaan isin jira. Gaariidha. Jaallan kana dura yeroon fudhadhu Rooraas ni beektanii naannoo kana qubataa nama yeroo dheeraadhaaf akkuma gartee jaallan ammaan tana wareegaman kanatti garuu lubbuun isaa rabbiin gaafa jee lubbuun baati. Nama gartee wareegama kanarraa innis akkasuma qooda kannaa ture naannoo kana jira gaa'esin hundinuu ni beektanii isaa seenaa isallee beeku baattan isa ni beektanii jechuudha. Gaafa biraa seenaa isaa bal'inaan isiniif himna. Amma Rooraas waan guyyaa gootota kanarra hundaa'eeti ibsanuu kannaa Rooraas inni isiniif dhiyeesse. Gaarii dursee hoogganaa dhaabaa miseensa gumii sabaa Jaarsaamiyaa akkasuma qondaalota olaanaa keessaa jiran yaddi durataa kutaa Kanadaa jiran Fikaadoo Eebbaa koree kutaa Kanadaa walumaa galatti jaallan qondaalota konyaa mul'isa abbaa gadaa miseensota caayaa adda bilisummaa Oromoo biiftuu ganamaa akkasuma dubartoota Oromoo jaarmaya dubartoota Oromoo magaalaa Torontoo dargaggoota
qaama hawaasa Oromoo akkasuma amantii Islaamaa Kiristaanaa waaqeffataa walumaa galatti hawaasa Oromoo kan Oromoo warreen Jaal Abdulhamid biratti argamtan naatti himi baga walgahii seena qabeessa Oromoo guyyaa gootota kanarratti argamtanii maqaa adda bilisummaa Oromoo. Walumaa galatti uummata keenya wanni arraan tana isinii ibsuu barbaadu guyyaan gootota kun akkamitti addi bilisummaa Oromoo guyyaa gootota kana murteesse maal irratti hundaa'ee murteesse waa'ee guyyaa kanaa gabaabseetiin isinii ibsu. Ammoo yaadannoon gootota kan guyyaa kanaa guyyaan gootota kun kan irraa yaadachaa jirru kun yaadannoo gootota yeroo jennu warri biyyi isaa wareegama kafalanii biyya isaanii bilisoomsan wareegamtoonni gootowwan isaanii yookaan biyyatti as baasanii yookaan biyya isaanii bilisoomsanii waan gootowwan isaanii bilisoomsan san ingitiitti godhuu fi gatii gootowwan isaanii saniif barabaraan gootowwan isaan bilisummaan geessan yaadatan warri bilisummaa. Warri akka keenyaa immoo kan adeemsa bilisummaa qabsoo adeemsa siyaasaa karaa qabsoo bilisummaatitti deemu immoo wanni guyyaa gootota yaadatuuf maal? Gootoo isaa kan wareegame san fakkii godhachuudha. Wareegama kafale sanii fi gootowwan saniin if damboobsee gootowwan isaa san gatii dhiiga gootowwan san kafalan gatii itti godhuu fi bilisummaan ga'u saniif if damboobseeti yaadannoo godhu. Goota san yaadan warreen akka keenyaa kun nuti arra wanni waliin dhufnee gaddinee goota mataa qaqqabannee yaadachuu osoo hin ta'in dhiiga gootowwan keenya guyyaa Oromoon gabrummaa jalatti kufterraa kaasee hanga guyyaa kaleessaa daa'imman waggaa 8 haati ilmoo garaa ulfa garaa torbaa garaa qabdi itti wareegamaa jirtu kan deeggaddaa ijoollee daa'immanii kanatti har'a immoo san yaadanne jechuudha. Ijoolleen daa'imman dargaggoonni Oromoo kan akka wareegama kafalaa jiran san eenyu fakkii godhataniiti. Warreen isaan duraa kan suuraa asirra ilaalaa turtanii san isa san har'a wareegamni gootowwan keenya kafalan gootowwan miliyoonaan lakkaa'amu daa'imman har'a ol ka'e kana nu uumee jira. Daa'imman kun eessatti nu deeman bilisummaa. Waan qabatamaa ammatti ragaa harkaa qabu. Ragaa qabatamaa harkaa qabnu Oromoon keessattuu bakka jirtu akka quba qabaatan isinii dhaamuu barbaada. Mootummaa wayyaanee iccitii cimtuudhaan qondaalota isii dho'isaadhaan biyyaadhaan bobbaastee ture. Iccitiin kun ammoo ilmaan Oromoo jalaa hin dhookan. Osoo isaan dirree xayyaaraa gadi hin ba'uun Oromoon dirree xayyaaraa keessatti adabaduu miti jedhanii saaxilanii jiran. Kanaaf yeroo ammaa bobbaan isaanii qabxiilee jajjabduu isaan fudhatanii bahan ittiin dhufan tokko Oromoota akka jaarmayaatitti jiran jaarmayoota Oromoodhaa isaan kanarratti kutaadhaan gandaan akka walirra duulan horii guddaa warreen silaa gattee dadhaboo bituudhaan olola guddaa akka walirra banan yeroo ammaa ambaasiilee bakka jiranitti
maallaqa dhangalaasanii nama bobbaasanii jiran walii keessanirratti jaarmaa Oromoo warra dalagurratti ilmaan Oromootirratti akka wal nyaatan kun ragaa qabatamaa harkaa qaba. Kana beeytanii dhalti Oromoo addi bilisummaa Oromoo wanni dhabu. Ilma Oromoo tokkorratti ati kanaaf qabda, ati san, ati kan jaarmayoota Oromoo warreen addaa babaasee kan kana jedhu akka dura dhaabbattan dhaaban. Isa kan jalgaaroma warreen yeroo ammaa mirga dhala namaa Afrikatti maqaa kanaan rakkoolee biyyootan ollaa keessatti Oromoo irra yeroo ammaan tana waan guddaa gahaa jira ka argitan jala deemanii baasanii addunyaatti baasaa jiran keessaa mee harka naa dhawaaf. Dhugumatti mirga dhabamee Oromoon arra biyya isaatii galaana irratti itti dhumaa jirtu kan biyyoota osoo biyya qabdu biyya Soomaalii keessatti amma weebsaayitii Soomaaliitiin hedduu keessa deema. Oromoon lafaa kaatee biyya qabachuuf deemti. Lafooltan Soomaalee Pootlaandii fi Soomaalilaandii nurraa fudhachuuf deemti jedhanii ilmaan Oromoo guutumni guddaan banamaa jira. Sochiin Oromoon gootummoo silaa Soomaaliif furmaata ta'a silaa beekan. Akka jeneraalli Sandee Oromiyaa bulchaa jirutti Soomaalee jeneraala Tigree jaha bulchaa jira beektudha. Jeneraala Tigree jahaanii Soomaaliyaan koloneeffatamtee jirti yeroo ammaa. Oromiyaa immoo 8 qabamee jira humna waraanaati. Kanaafuu Jalgaaroomaan faanis hojii laayyoon hin jiranii nama kanaa yeroo isaa walgahii godhan bira dhaabbadha. Fayyataa ulfaadhaa marti keessanuu dhiqoggaan haasaa'u jiddu sagaleen na qaqqabamti akkanaa hubattanii barbaada haaluma jirurraa hidheeti jechuudha. Jaalrooraas hogganoota dhaabaatii fi qondaalota miseensota cufanaa galatoonfatee sanumarra naa guutamti. Dubartiin Oromoo bookisuma qabdi. Maaliif jennaan dubartiin gantuun qabdu Oromoo keessatti. Dubartiin Oromoo qabdu. Kan yeroo hunda mataa keenya ol kaafnee akka haasofnu kan godhu kana. Kanumattis deebi'ee irrina qabnus boodanii tuttuqa. Irrina guddaadha qabna akka dubartiitti. Imaltuu tiyya dirree leenjii dhaquu duratti waan achi nageesse keessa dabreetiin akkamittiin achi dhaqee ibsuu barbaada. Ganna dabree yaadatan humsa ummatoota tokkummaa dimokiraasii fi bilisummaa haja'u sanirratti hundeeffannee biyya Noorwee magaalaa Osloo turreen bara 2015 baatii Oktoobar keessa jechuudha. Egaa torbaan tokkoof naannawaa sanii walgahii gaggeessine booda adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen, adda bilisummaa Beenishaangul, sochii uummata Sidaamaatii fi adda bilisummaa uummata Gaambeellaati. Walgahii torbaan tokko gaggeessine booda ji'a jaha turree akka bakka hogganoota qaamaa shananuu wal jiranitti wal arguu qabna. Waan jiru kaameeraa achi dhaqee jechuudha. Maaliif yeroo san hogganooti dhaabaa naannawaa sanii turre bakka bu'ootaan ture malee. So baatiin jahan gaafa geessu bu'uurfamni kun hundee qabaachuudha qaba. Hoggana qabaachuu qaba. Waliigaltee murteessaa ta'ee waan itti amanneef akka adda bilisummaa Oromootti naannawaa Asmaraa san dhaquu dirqamne jechuudha. Biyya Eertiraa magaalaa Asmaraatti dhaabbotaan shanan kun bakka dureen shanan jiranitti bakka hogganoota dhaabaatii fi bakka bu'ootaan dhaaba cufaa jiranitti walgahii torbaan tokkoo gaggeessine jechuudha. Walgahii torbaan tokkoo kana keessatti duraan dursee akka intala Oromootaan walgahii san jalqabarraa haga xumuraa irraa qooda fudhachuudhaaf dhuguma rabbii waa hedduun na dhaga'e gammachuu intala Oromoo ta'ee achi keessa argamuun kiyya qooda san keessaa qabaachuun kiyya anaaf injifannoo guddaa kun sababattis hogganoota kiyya sadarkaa ol aanaatti haga konyaa fi kutaatti
dhuguma rabbi qoonni isin dubartoonni achi keessaa fudhachuu qaban jettanii laattan kutaa USA fi Kanadaatti hedduu galatoomfachuu barbaada asirratti. Walgahii sana erga torbaan tokkoof deemte booda walgahii xiqqoon turre. Walgahii hedduu chaalenjii qabdu turte. Maaliif sagantaan kun kan dhiyaatan afaan Ingiliziitiin. Nuti kan dubbannee barreessuun afaan Oromooti. Warri Banishaangul afaan Arabaatii fi afaan Amaaraa haasawan. Warri Gaambeellaa afaan Amaaraa haasawan. Warri Ogaaden afaan Soomaalii haasawan. Guyyaa torbaan tokko keessa afaan shanan kan afaan tokkorraa tokko tiitaan kan translate godhuudhaaf akka dogoggorri tokko kaboo itti yaafatamu hin dhalannetti kiliirri wal lafa kaayamee wal hubachiisu ture jechuudha. Hoggaa afaan Ingiliziitiin dhiyaatu afaan Oromoo, Soomaalii, Amaaraa, Garuumoo Sarabaa keessa deema. Torbaan tokko keessatti wanni godhani waan laafaan ture. Dhumarratti dookumentiin afaan Ingiliziitiin barreeffamtee dhihaatte tun eega irra walii galan tokko hiree murteeffannaa jechi jedhu kan itti bu'amuu hin dandeenye mirga hiree murteeffannaa uummataa. San negoosheeshinii keessa seenu dhaabboota cufa biratti jechuudha. Ammoo wanni guddaan dhaabboota shanan kun irra walii galan tokko nyaapni nyaachaa jiru tokko ni cufa. Nyaap wayyaane. Wayyaane jalasaayiti Ogaaden irra jalqabdee Gaambeellaa Banishaangul tartiiba lafa Oromiyaa dabalatee jechuudha. Wanni kun dhaabamuu danda'u garagara teenya odoon ta'in humna guddoo tana nama sodaachiftu qabna. Keessaaf Oromoon jedhame gaafa Afrikaa keessatti humna guddaadha. Humna Oromoo tanaan hoogganamee akkamiin mootummaa nyaaphaa kan irraa buusuu dandeenya waan jiru. Kanuma keessa seenaa dabarte seenaa Banishaangulii fi addi bilisummaa Oromoo Gaambeellaa wajji qabaachaa turan. Torbaatamoota keessa hoggaa lafa kaayan dhuguma waan ajaa'ibaa bifa tokkummaatiin bifa wajji leenji'uutiin bifa qabsoo hidhannoo wal geggeessuutiin gaaksa cufa hagaaga amarra geesse mootummaa wayyaanee gaafa chaartaraa warra cufa eega bahan booda warri Banishaangul dhumarratti hafan divaayidii irraa qoqqoodii bitiitu ture sanirraayis muuxannoo dabarteerraa maal barre waan jedhuun kaa'ameen waan gaarii mamiinsa qabne irra walii galame jechuudha. Waan mamiinsa qabne waan kiliir ta'e feenu biyya waloo ijaarranna biyya ifirra walii gale yookaan mirga hiree murteeffannaa uummatootaa uummanni Oromootis biyya isaa uummanni Soomaaliitis cufti. Sanirratti waa'ee daangaatillee haaseen ture an waa'ee amma Ogaadenii fi lafa Oromoo seenee jira warri Ogaaden sanillee mootummaa wayyaaneeti. Mootummaan kun yoo kufee namuu daangaa isaa sararata waan nama warra Liyu Poolis kanallee haayame waan Liyu Poolis kan akka uummanni Ogaaden uummata Oromoo fitu jirutti ilaalina warri kun murna Tigreen bobbaafattee jirtu warra Ogaaden irratti akkasuma janasaayidii godhaa jiran. Amma kan warri cufti deebii akka uummata isaa keessa dalagu eega godhame booda gamariitu marii guddaa uummata tokkoon isiniitu tuqu jira. Wahuma ifa ta'uu qabu maaliif hoggaa garii dogoggora haala kana jira addi bilisummaa Oromoo Itoophiyaa fudhattee waan ta'utu hoggaa garii leellisa. Mirga hiree murteeffannaa kanaaf Itoophiyaanismii addaa baasuu danda'u namarra jiraatu. Addi bilisummaa Oromoo jalqaba qawwee kaaseef mirga uummata isaa kabachiisuufi. Ilmaan namaa ka'anii qawwee baadhatanii lubbuu isaanii irra du'an hin kaayan. Sababni waan lafti isaanii sarbamteef waan mirgi isaanii dhiitameef waan qabeenyi fi uummanni isaanii batuuf dirqamee qawwee baadhata. Gaafa gabruunfataa isaa fudhachuu dadhabe lubbuu tiyyaan wareegette lubbuu tee dura saba keessii caala sabaa mul'ata. Sabni ni jiraata barabaraan namni tokko garuu seenaa dabarsee seenaa hojjetee daba. Goottan amma asirra laalle lubbuu isaanii jibbini. Garuu saba kana dursan jaalala sabaa jaalala biyyummaa waan qabaniif jiruu jireenya cufa rabbiin itti jaarsee Oromummaa fi Oromiyaa qofa jechuudha isaan beekan. Jaallan kana silaa dalagaan waaqaa taatee qabri dhaqanii wal galatoonfachuu danda'anii guyyaarraa guyyatti qabri dhaqee galatoonfatu. Amma uumaan waaqaa hin ta'u gas. Kan ammoo waa'een sanii eega walgahii san torbaan dhumte booda hoogganaan filamuudha qaba dhaabbota shanan kana keessa. Gaafa filamuu murnaan guruppiin adda baanee warri dhaabbota shanan hayyuduroonni dhaabbota shanii Jaal Daawit Ibsaa, Muhammad Umar Usmaan warra Ogaaden, Batamaa Uteessoo warra Sidamaatirraa, Abdul Wahab Mahdi warra Banishaangulirraa, Okeedo Gaambeellaarraa. Achi bahanii gaafa ol filan sa'aa takka kennameef addi bilisummaa Oromoo akka hoogganu gaafatan filatan jechuudha. Jaal Daawit Ibsaa akka hayyudurummaan sochii kana hoogganu.
dirqama jechuudha dirqama irra kaayamee diiduu hin danda'u majority filate jechuudha hoggantoota shanan keessaa ulfina waan guddaan nurra jigee jira jechuudha itti gaafatama guddaa jala jira ba'aa guddaan nurra kaayamee jira ba'aa kan nam tokkoo fi lamaan keessaa bahuu hin dandeenyu yoo wal qabannee akka Oromootti humna kana cinaa dhaabbanne keessaa bahuu dandeenya eega sanfinne booda karaa dirree leenjii eegne akkitti himan nama ulfaata sana nama ulfaata garaa jabaachuudha barbaachisa hoggaan achi dhaqee was very emotional sababni isaa haalli ati achi agartuu fi minitii san keessa bakka san dhaabbadheetiin ala kana fide jechuudha waan sammuu ta'e keessatti ilaalamuu hin dandeenyu namni alaa kun maal fakkaata haalli bakka san jiru maal fakkaata sila hoggaan achi dhaqeef jajjabeessuun narra ture dhaadachuun narra ture bookkisuun narra ture waan hin dandeenyeef edula ni laafadhee ture haa ta'u murannoon bakka san jirtu joolloota qacalee ijoollee xixiqqoo sochii warraa isaarraa kana keessatti olaantummaan qooda fudhachaa turte ijoollee naannawa adda addaa keessa fincila kana gaggeessaa turte gaafa dhumarratti ijoolleen tun akka taargeetiin seenneef naannawa dirree leenjii dhufanii achi leenjii isaanii akka fudhatan leenjii fudhachaa jiran jechuudha. Ijoollee tan yeroo argu dardara biyya lameen biraan fide. Haati isaan dhaltees nama anis nama. Haati ilmoo si fuutee dirree qabsoo dhaqinu hin jettu. Garuu dubartoonni Oromoo goota ta'u. Goota ilmaan kiyya deemaa dirree qabsoo seenaa nyaaba biyyaa baasaa warra jedhee ilmaan isaaniitti galaa godhee achi arguutu jedhu. Eenyutu as keessaa ilmaan asii bal'ee fuula irratti keessatti beekamu. Eenyuun dhaqi leenjii tan fudhadhu ja'an. Waan nama gammachiisu keessaa yeroo ammaa shamarran hedduutu jira. Shamarran hedduu. Ijoolleen tun naannoo baha dhihaa kanatti sochii kana olaantummaan gaggeessaa turan. Waan waraabamaa jiruuf naannoo san maqaa dha'uun barbaadu. Ijoolleen tun warra haati argattee quufini gadi. Haati nu ija keessa laaltee ijoolleen quufini. Ijoollee aduun argin jechuu dandeessa. Hoggaan ijoollee isaan bira bulu, bira oolu, wanni isaan haasaa waa'ee Oromiyaa, waa'ee Oromummaa, waa'ee bilisummaa, mucaan takka barattu balbala sagaliiti. Jarri hangi tokko jaallan hangi tokko barattoota yuunivarsiitii ganna lamaa ganna sadii. Mucaan barattuun mana sagaliituun wajji gabbaanaa bakka takka cilees hojii waan deemna. Jaalati yanaan jettuun ambar takkaa eegaa dhaladhe mana addooyyeetti yaa buleen beeku jetti. Biyya kophaa buluun kiyya moora qabsoo bilisummaa Oromooti. Leenjii tana fixadhee deebi'uufis hagam takka kan ariifachaa jiru naaf. Maaliif jarjartaa jennaan naannoo akkanatti ijoolloonni mataa keessaa dhawaan sabar na cinaa dhadhaabamanii jetti. Angumaa isaanii baasu malee galee irra fudhate. Akka keessanii biyya faranjii dheenee horree barannee waan inni wallaallee garuu sabni Oromoo sabna keessa jira. Akka sabaatti sabni kun kabajaa argachuu qabaadha. Hara dargaggeessaatiin ijoollee xixiqqoo ijoolleen san umrii amma 20-25 yoo ta'an ijoollota heddumminaan amma leenjiidhaaf dhufan akka ija keessa kana ulaaluun dadhabanii hedduu garaan kiyya waan hin ta'e. Imimmaan bakka nam deemu hin beeku dhaabuu hin dandeenya koo bishaanitti roobu ture. Ijoolleen tun meeshaa isaan fuudhanii itti leenji'an bifa isaan itti leenjifaman. Ani tun eenyu lubbuutti yaa lubbuu isaanii caalti. Ji'a sadiif naannoo kanatti tajaajila kannaa jeen gaafadhe. Mucayyoo daa'ima ganna sadii dhiiftee latiin ta'uu jala. Ji'a sadiif achi taa'ee ijoolluma tana mee waa godhee tajaajiluudhaan murteeffadhe. Haalli bakka san jiru haala addaati. Haala murannoo qabu. Haala jaalalaa fi oromummaadhaan guutame. Namni hedduun ala kanatti addi bilisummaa Oromoodhaa waraana isaatiif kophee bitu maallaqa luma kannina kophee ittiin bitanii maal jedhan waan ajaa'iba isinitti ofeessaa kophee tana uffatatti waraanni bilisummaa Oromoo sababni tana uffatuuf lafti san lafa oowwituudha lafa gammoojjiidha kophee guutuu uffachuu hin dandeenye leenjiifis tanaatu sablataa kophee guutuu qaban garuu gammoojjii keessa namni turtan ni beektan naannoo Jabuuti warra turtan hangam takka akka oomu. Kophee tana jaalati yaannaa laate bakka walgahii dhabu dhufa kophee tana uffadhaa jeetiin isiirraa fidadheerra jechuudha.
murannoon isaan qaban gootummaan isaan qaban an akkasii leenjuu hin danda'u akka ijoollee saniitti. Maaliif garaa kiyya nyaata alaa kanaas bare qananii bare qabsoo gargaaruu yoo dadhabe olola irra oofuu hin dadhabu namni alaa sammuu keenyaaf jijjiiruu danda'u nurra jira. Ijoolleen tun leenjii waraanaa qofaa meeqa fudhachaa jira. Leenjii adda addaatii jira. Akkanumatti teessee akkuma nama muuvii ilaalaa ooltu. Tooftaa bifa adda addaa mooraa adda addaa keessatti. Uummata Oromoo biyya aangoo qabachuu qofaaf malee wanni biraa tokko na fide. Ijoolleen har'a biyya keessaa kaatee fincila diddaa gabrummaa fincila xumura gabrummaa godhaa jirtu tun guyyuma tokko keessa emotionally ijoollee mirqaantee kaatee miti. Wanni takka kan mirqaanaan ka'anii godhan torbaan tokko dhaama. Kana jechuun hin barbaachisu abbaa gadeef ni galee jechuudha. Akkasin sinni ta'uu nurra hin jiru. Hoggaa waan tokko argameen utaallee hoggaa waa dhabnes akka ililli xoolaguu nurra hin jiru. Hoggaa laafatees jabeessuu hoggaa jabaatees itti fufsiisuu. Namni akka sinsinni waa jaalatu kaayoo illee qabu dhugaan isinii hima. Namni kaayoo qabu nama yoo wanni takka hufte hojii hufu yoo ha'e hojii ka'u yoo deemu hojii deemu jechuudha. Har'a ilmaan keenya biyya keessaa dhumaa jiran. Aktoobar 12 Fincilli qaanqeen magaalaa Gincii keessaa qabatte Oromiyaa coolleessee jirti. Nooveembar 12. Laga hama bakkaan itti dhaladhe taa'ee Buraayyuu falmata. Takkaa dhaqeen beeku Buraayyuu. Xarafa naannoo cinaa san taa'ee Buraayyuu falmata. Kana cufa maaltu fide? Dhiiga goottan amma asirra agarree kanaaf fide jechuudha. Goottan kun ililli biqilfatanii deeman. Dhiigi isaanii lafa Oromiyaa keessatti goota magarsiisee jechuudha. Bakka arra qeeroo bilisummaa Oromoo dhiigni isaanii itti jigaa jiru cufa ililli bilisummaatiin daraaruuf ta'a. Ijoollee tanammoo cinaa dhaabbachuuf, jajjabeessuuf, haawwan isaaniitiin illee jajjabaadhaa jechuudhaaf isaan hin duune. Du'aan namaa ka saba gurguru. Du'aan namaa ka Noorz Ameerikaa ta'ee doolaara 1,000 Tigreedha wajji dalagu. Du'aan sana. Ka saba isaatiif dhaabbatu. Ka ummata isaatiif dubbatu. Ka biyya isaatiif mirga abbaa biyyummaatiif falmatu. Rabbi biratti illee jaalatama. Ummata isaa biratti illee jaalatamaa. Ka saba gurguru konfidensiidhaan ummata keessa deemuu hin danda'u. If shakkaa deemee jechuudha. Hoggaa nama argaman akka nanaan jedhaa deemee jechuudha. Keessaafuu dubartoonni Oromoodhaan waan tokko waan waliidhaan hin jiru. Wanni to'annoo barbaachisa. Diinni har'a harkaan qabu diina jabaadhaa hin kufuu maal warra jiru jiran. Wanni kufnee jirtu addunyaa kanarratti. Abbootiin irree tokko milkooyini. Ka huffisu nuyi. Ka fira bulchuus nuyi. Ammoo hoggaa isaan nu sossobanii lafa bitatta. Eenyurraa lafa bitatta bara lafti lafa ta'eeti. Anammoo fooqilee kana isaan jaaran kana. Warra qeeroo biyyatti keessa jiraachuu ta'an jaaraa isin. Achi keessa ooltanii bultanii jira. Amma kaasii keessatti bitanii biyya erganii deebi'u. Bar biitti tolteessiin jaa bar biitti misoomte. Misoomuun ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa dhumuudha. Misoomuun Oromiyaan gurguramuudha. Misoomuun dhaloota eegaree Oromiyaa bulchuu danda'u mataa keessa rasaasaan dha'uudha. Nuti magaalaa nuti jirrutti. Warra kittillee yoo diinaa ta'e hojjetu face to face itti himnee bira keenya. Ati nyaapaaf dalayda. Abaluu dhufee hin dubbatinaa inni bakka inni taa'utti. This is the reality. Dhugaan nama baasuus kana. Gogaa hoolaa uffattee re'ee keessa taa'uu hin dandeessu. Hagayoom saba Oromoo gurgurta. Hagayoom misooma jetta. Oromooniif misoomsuun beeku. Ija qaroo qabaachuun nurra jira. Side vision kamaran jenjetu haduraa qofa odoon immoo gaalameen laallachuu danda'u nurra jira. Abbaan mana biyyaa miseensa dhaabaati wal to'annanaaf inni. Miseensa dhaabaa yoon taane qabsoo kanaaf yoon dhimmine ilmaan Oromoo hadhumu jiru cinaa yoon dhaabbanne qeeroo bilisummaa cinaa yoon dhaabbanne abbaan marummaa isaa hiikanaan qabu. Kun ejjennoo mataa biyyaati. Warri abbaa mana keessanii qabsoo kan hin deeggarre to'adhaa maal godhu jira jala deemaa laala eessa seena eessaa ba'a.